jirtu maatii kaasuu nagaa waaqessuuf haa ta'u akkam jirtanii akkam nuuf jirtu maatii keenya nuti nagaa jirraa galata waaqayyoo sinis akka nagaa taate waaqayyoo abdii qabna akkam jirtu jijjabaattu jiruuf jireenya isin biratti maal fakkaatti nu biratti hunduu bareeda galata waaqayyoo nagaa keenya jirraa sinin jenna egaa bakka jirtanitti nageenya keenya sinaa qabu sinis sinin jechuu jaalanna egaa kanatti asii arbalatu maal qabattee na uftee jechuun keessaa hin oolu egaa har'a waa'ee maalii qabadee isinitti fakkaata egaa yeroo hundumaayyuu kan dubbatamu kana saamu jechuudha samuuna kana keessatti torbee kana kan darbe kana haasamaa kan ture waa'ee ganni ooroo namni hin beekne hin jiru egaa ganni ooroo akkuma beekamu Dubaay keessatti dhukkubsattee mana yaalaa jirti. Ganni akkasuma nuti geenis garuu tigeen immoo yoo maan jettama itti furee jira galata waaqay ganniinis immoo itti furee jira akka duraa sanni miti egaa shaarjarii ta'uuf dura jedhanii amma shaarjarii isaa fee jira jedhaniinna egaa waa'ee ganni irraa xiqqoo dubbachuu barbaadetan innis maalidha egaa Oromoo keenya dhugaa dubbachuudhaaf yoo walii shaffannes waa tokko akkuma uffataatti walii shaffanne yoo walii bakka gafafu barbaades kulluma ol godha dhugaa dubbachuudha jechuudha maal ganni ooroo jechuudha kaleessa gara YouTube illee ta'ee TikTokitiin jechuudha ganni inni nukkubsanne namni baay'een akkasitti irratti hojjetamaa jira ganni inni nukkubsanne somanii birrii gargaarsa gaafatan malee somanii nyaachuun malee ganni inni nukkubsanne ganni naguma jirti kan jedhamutu jira deebisee immoo inni biraa haaroftu immoo ganni ulfa ji'a afuriiti jedhamee erga Dubaay gara Dubaay deemtee hojii afur guuteerti yoo deemte na fakkaate ji'a afur guutuun ooltu. Innaa ganni nuguma ulfaa kan jedhu irratti egaa isa rabbisu beeka egaa Oromoo keenya ulfallee yoo taate rakkoon qabu garuu namni keenya abeet maal guma ulfaa ganni kan jedhu ulfallee taate waaqayyo erga firii kenneef marrakkoon jira rakkoon qabu kun erga waaqayyoon sanyii kenneefi rakkoon qabu garuu sanyii kun akkanumaan karaa deemaa osoo hin ta'in bakka yookiin ishiin sargii diggifattee taa maalitti beekna seera guuttee taachitti egaa hundumtu miidiyaa irratti hin bahu waan ta'eef hundumtu immoo gara video yookiin YouTube yookiin TikTok waan ta'e yookiin ganni achitti ni kaawwachuu dandeessi ni kaawwattee ulfaa'uu dandeessi garuu yookiin hin beekamu waan isaanii moo yookiin ulfooftee deessee booda sargi nu nyaachisuu dandeessi hin beekama Oromoo keenya kanaaf ganni nuguma ulfaa irratti ganni hiriyaa ishee sirriitti dhiyaatu jechuudha. Dubaay hojjettee hojiin haasofna yeroo baay'ee jechuudha. Ani waa'ee ganni ooroo ishiin gaafadha gisee hunda jechuudha. Biras deemtee jirti garuu hiriyaan ishii tun warra YouTube hojjetan miti miidiyaan hojjetanii fayyadamu malee jechuudha. Innaa ganneen ulfan qabdu yaaduma dhukkuba egaa gisee tokko nama mudataa miti hireen jira dhukkubnis gisee tokko kan nama mudatu kana malee ulfan qabdu siniin jira ulfa sosoota'e maal erga dhufee gaaffuwan namarra Oromoo nama ammachuu beeka wal hammatanii waliif fu'atanii waan rakkoo qaba keenyuma haa ta'u malee rakkoon qabu innaa gimmanyi jaalalatu qabe ganni ooruu jaalalatu qabe akkana go'ee jettanii jenna jechuudha kaayigaa wanna jennu wallaallu waan ta'eef wanna jennu sinabnu waan ta'eef jaalalli suguma nama gochuu hin danda'an jaalala koo saree irraa nama qaba jedhanii saree fi mukarraa illee nama qaba kan jedhu hin jira bara waaqayyo nu haa oolchu malee egaa badaa jan jaalalli na ishiin immoo jaalala kana asirratti fakkaanne akka jedhanitti biraa na fakkaate ganni nana kanatti fakkaatutti yeroo baay'ee teessi jechuudha laayiviirra yeroo baay'ee teessumni koo badaa dhugaa siniin jedha teessumni kan akka teessuma bisheetaa fidaa jiru hin jiru. Teessumni badaa deddeemuu wayya amma dubartii tokko yoo garaatti daa'imti uumamte jechuudha doktoroonni maal gorsan daqiiqaa takkaaf hin taa'inaa gisee nyaataa qofa sanuu teessanillee cinaatti ciisuu malee yookiin
Teechumni kun baay'ee tokko badaadha. Amma namni baay'ee kanarraa kubsachaa jira jechuudha. Oo baay'ee taa'anii narvii taa'aa jiranii, dhiigatu hojjeta jedhanii, waan baay'ee jiranii, kaansarii jedhanii, kan kaarotii jedhanii, kan kaarotii ammoo maal eebeen tokkos kan baay'ina Itoophiyaa keessatti baay'achaa jiru tokko. Innaa kanaaf ishiin akkana fakkaatetti xiqqoo nafti ishiitillee yabbuu ishiin furdina qabdi waan ta'eef saniif natti fakkaate injatti maxxaxafaa kan jiran injiraame akka micayyoo naan jettetti sana fakkaate injatti maxxaxafaa sana fakkaate egaa waaqayyo naa fayyisu ammallee itti furee jira hin dubbattee obboleettiin keenya egaa waaqayyo aga uumaatitti ishee haa fayyisu egaa namni baay'een immoo sobaanis ta'e dhugaanis isaan birrii kaatan garuu wuyi dugaa ija nama fuuldura waaqayyoon ogguma nama jaalate nama naabin dugaa yeroo ishiin gurrattis gargaaranis rakkoon qabu nama kubsatee nama rakkate biyya ormaati irratti namni rakkate moo gargaaranii biyya ormaa keessattu biyya ofiitti irratti biyya keessatti dhalatanii guddatanii irratti yoo rakkatan namni warqan qaba nama wal gargaara ka namni rakkan hin jiru lafa kanarra kan deemu jechuudha kanaaf namni yoo rakkate wal gargaara garuu immoo wal gargaaranii waliin arrabsuun kun sheemee hawgaa dubbachuudha. Erga wal gargaaran immoo walii goonii wal arrabsuun maali? Wal nyaachisanii deebi'anii nama nyaachuun maali? Innaa gaarii miti dhugaa. Waaqayyo garuu nama naaf hin dhugaa. Inni ulfaata. Ani baay'ee tokko bakka maaliif seetan ganniin namaaf hojjetti. Namaafis baay'ee jechaa turtee ijoollee rakkatanii gargaarti ijoollee badan warri asiyyuu kan bilbila kennanii fotootti erganii gargaaraa turte baay'eetu jira jechuudha dhugaa dubbachuudha. Tigeen arraba beekti malee gargaarsa waan akka ganni hojjettu hojii hin beektu. Tigeen arraba beekti jechuudha. Tigeen oofalchi innaa tigeen namni beekne hin jiru arrabaan fi qalbiin beekamti. Garuu ganniin immoo hojii gaariis hojjettee jirti. Hojjechaas jirti immoo nama kaayyuu qabu. Amma Joordaanii uftee achitti osoo meeqa keenya ijoolleen meeqa badeetu wala keessa ji'a shan mana ijaazaa taa'u ishiin garuu bakka wanta hojiitti seente. Bakka nama kaayyoo qabu jechuudha goobaziya. Garuu immoo kana jedhu warra ala jiru kaayyoo hin qabnu jechuu hin qabdan jechuu kiyyaa miti. Kan kaayyoo malee biyyaa bahu hin jiru waan ta'eef garuu goobaziya bakka hin tattaafatta ganama tokko. Ani immoo dubartii tattaafattu baay'ee tokko hin jaalladha. Dubartii jabduu baay'ee tokko hin jaalladha. Innaa kanaaf asin hin jira. Ganni waaqayyo agamaatti ishee haa fayyisu. Innaa akkasii maatii keenya waa'ee ganni boroo akkana kanaafiyyuu egaa yoo daa'imallee ta'e nu hafidduu hin guddisnaa jenna. Isa biraa immoo jechuudha obboleewwan keenya koomentii irratti kaameraa keessan kaameraa biraa bitaddaa'ii kaameraa keessan baay'ee mul'isu kanattu nama barsiisanii yoo deettanii dhugaa dubbachuudhaaf kaameraa miti. Kaameraan keenya sirriitti gaarii jechuudha. Yuutuubaroota biraa laalchisnee jechuudha. Kaameraan keenya gaarii rakkoon maal ta'eef mana keessa rakkoon mana keessa jechuudha. Marbaatii keenya marbaatii amma bakka baay'ee jira mana keessa ta'e ግን kaameraa irratti bareecha. Mastikaan nyaadhetan ilkaan naa dhoche wayne maali jedhanii barbaree akkuma gubanii gubaa yaadanii jee Oromoon saa tokkoon booda isinitti deebi'ee dhugaa dubbachuudha. Mastikaan fakkii nyaaddee ilkaan naa dhoose ilkaan naa dhoose wayne akkatti nama kubse ilkaani innaa kanaaf waa'ee kaameraa keenya irratti jechuudha. Kaameraan miti rakkoon marbaatiyaa egaa sirreessina obboleewwan keenya egaa viidiyoon keessan mul'atu jettanii immoo sabskiraabii nu goon isinaayi namni laal garuu nama baay'ee maal laayikiin gootan dhugaa maal isaa ittiin kafalanii achumatti akkuma qubatanaan takka bira darbaa'e innaa isaan kafalta waan ta'eef kafaltii immoo nutuu isinii kafala kan laayikii fi sabskiraabii yoo gootanii kanaaf nu guddisaa ol guddisaa isiniin jenna Oromoo keenya. Video keenya illee sirreessina waaqayyo jedhee rakkoo marbaati irraa waan ta'eef innaa kanaaf egaa video isinitti dheeressuun barbaadu nagaa naaf ta'a naaf jiraadhaa sinan jaaladhaa baay'ee.